Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteedha. Har'a yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo hundumaa gadhiisnu argachuudhaafis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Guyyaa har'aa fulbaana 7 bara 2015 namni waaqayyo ergamaa Geetahuun digirii isaanii lammaffaa Christian Leadershipidhaan haati warraa isaanii immoo digirii jalqabaa Christian Leadershipidhaan Logos International Theological College irraa haala nama gammachiisuun eebbifamaniiru. Namni waaqayyoo barnoota isaanii irratti qabxii olaanaa galmeessisuun kolleejicha irraa badhaasa meedaaliyaa argataniiru. Raajii Daani'el Abduunuriin waliin wal bara. Raajiin Daani'el Abduunuriin paastara Naajeeriyaa beekamaa ta'ee seenaa macaafa qulqulluu Daani'el fakkeessuuf osoo yaaluu du'e. Bara 1991 dura Raajiin Daani'el Abduunir duraanuu dinqii baay'ee hojjetee ture. Haa ta'u malee bara 1991tti seenaa macaafa qulqulluu Daani'el isa boolla leencaa keessaa darbatamee garuu sababa humna waaqayyo isaaf kenneen lubbuun hafee fakkeessuuf murteesse. Raajii Daani'el Abduunuriin dinqii jajabinaan hojjetan Yuunivarsiitii Ibaadaan keessatti iddoo bineensotaa keessatti raawwachuuf murteessan. Guyyaa sanaa namootni Naajeeriyaa keessaa fi alaa irraa dhufan bineensota bakka bineensotaa sana keessatti argaman daawwachuuf bakka bineensotaa sana turan. Gaafa kana ture Raajii Daani'el Abduunir sagalee waaqayyoo qorachuuf bakka bineensotaa sana turan. Raajii Daani'el Abduunir uffata diimaa uffachuun gara mana bineensotaa dhufan. Raajii Daani'el Abduunir waaqni Daani'el bara durii tajaajilaa ture ammas akka jiru namootatti agarsiisuuf abdatee dhoksaan godoo leencotaan guutame keessa akka seene gabaafameera. Raajiin Daani'el Abduunir macaafa qulqulluu jilba isaa jalatti qabatee boolla leencaa seene. Namoonni bakka bineensotaa sana turan akka inni deebi'u amansiisuuf yaalan garuu inni gorsa isaaniif dhaggeeffachuu dide. Raajii Daani'el Abduunuriin godoo leencotaa keessaa yeroo seenan kadhachaa fi afaan adda addaatiin dubbachaa turan. Kutaawwan macaafa qulqulluu tokko tokkos dubbisaa ture. Waaqa Daani'el wanta macaafa qulqulluu keessatti hojjete irra deebi'ee akka dubbatu waamicha dhiyeesse. Akka gabaasni jedhutti Raajii Daani'el Abduunuriin yeroo argan leenconni kunneen duubatti deebi'aniiru. Raajii Daani'el Abduunuriin manneen leencotaa sana erga seenee karra cufaa. Gaafa kana kan inni yaadee hafe leenconni isatti utaalan. Akka namoonni ijaan argan tokko tokko jedhanitti macaafni qulqulluun Raajii Daani'el Abduunuriin erga leenconni itti utaalanii battaluma sanatti lafatti kufe. Raajiin Daani'el Abduunuriin akka Daani'el isa macaafa qulqulluu keessatti caafamee ta'uuf yaalus utuu isaaf hin milkaa'in leencotaan nyaatamee du'e. Taatee kana booda lammiileen Naajeeriyaa hedduun Raajii Daani'el Abduunuriin tarkaanfii of eeggannoo hin qabne jechuun balaaleffatan. Akka abaluun sirbaan morma nama jallisaa jedha Oromoon immoo. Ergaa guddaan Iyyoosaafexiif dhufe waan sanaa kireensitti dubbate waan dhageessarraa kan ka'e hin na'in jedhe Waaqayyo. Wanti namni gurra namaa lixu nama naasisa waan ta'eef waan iji namaa argummoo caalaatti iyyuu namaaf mirkaneessa. Ammas akkasiin jedha Waaqayyo. Bara 2015 kana keessa waan dhageessarraa kan ka'e hin na'in anatti dhiisi. Dhaadannaa inni anarratti dhaadateedha. Kan inni itti dhaadate garuu Hisqiyaas ture malee Waaqayyo irratti miti. Anarratti of bokokse waan ta'eef funyaan isaa talluu gama kaa'e karaan inni dhuferraan deebisa. Qoodis irraa eegamu na galateeffachuu qofaadha. Hisqiyaasis galata yommuu jalqabu loltuu riphaan ka'ee loltuu diina isaa guutummaatti balleesseedha. Jechi Waaqayyo siin jedhu haalati keessa jirtu wajjin waliin fakkaatu garuu nu hin raawwata. Waggaan haaraan kun gurra keetiin kanatti dhageesse, ija keetiin kanatti argitu, kan si naasisu utuu hin ta'in kan gara kakuutti si butu siif haa ta'u. Ameen. Galaataan guutee ufee afaan koo walaa fulaalee fi mataan diina koo. Galaataan guuteera ufee afaan koo walaa fulaalee fi mataan diina koo.
Hallelujah galateeffamee ulfaadhu gooftaa koo baraan jajamee. Hallelujah galateeffamee ulfaadhu gooftaa baraan jajamee. Dandeetti koomiti ani samooni koo humna kooti miti kufuuni diinaa koo singala galee diinichi hamaani kanaaf si waaqessa harsa galataani. Ulfinaan ol jedhi waaqa koo yaasa irra jette mata diinota koo. Ulfinaan ol jedhi waaqa koo yaasa irra jette mata diinota koo. Ayye akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi badhaadha. Waaqayyo bakka jirtan nuuf eebbisu. Adda faarfannaa akkasiin waliin dhageeffannaa. Waa warri tiikitooki waa hin taane gadilli suura caalaa waan dhalootaaf ta'a gadilli isa ilii wa'e. Irrattiin beennu malee dhuma waaqayyo baay'ee dhuma waaqayyo baay'ee baay'eedha baay'ee Barakam fiddu kan dabarsitu alfa omeegaadha ati kan jiraattu hiyyeessaaf rakkaataatti kan michoomtu injiru gooftaa koo kan si fakkaatu injiru Yesuus koo kan si qixxaatu. Barakam fiddu kan dabarsitu alfa omeegaadha ati kan jiraattu hiyyeessaaf rakkaataatti kan michoomtu injiru gooftaa koo kan si fakkaatu injiru Yesuus koo kan si qixxaatu. To'annoo kee jala hundumtu fiigesi harkaan bawwoomtu bara fiddaa bara jijjiirtaa ati garuu mootee jiraatta. Barakam fiddu kan dabarsitu alfa omeegaadha ati kan jiraattu hiyyeessaaf rakkaataatti kan michoomtu injiru gooftaa koo kan si fakkaatu injiru Yesuus koo kan si qixxaatu. Kan gubatee siin qabbanaa'e kan duude dubbii kee dhaga'e kan dadhabee siin boqote hiyyeessis beera siin argate. Barakam fiddu kan dabarsitu alfa omeegaadha ati kan jiraattu hiyyeessaaf rakkaataatti kan michoomtu injiru gooftaa koo kan si fakkaatu injiru Yesuus koo kan si qixxaatu. Barri dhufee barri yemmuu darbu kan kee umuriin numan qabu ati alfaadha omeegaadha hin jijjiiramtu jiraataadha. Barakam fiddu kan dabarsitu alfa omeegaadha ati kan jiraattu hiyyeessaaf rakkaataatti kan michoomtu injiru gooftaa koo kan si fakkaatu injiru Yesuus koo kan si qixxaatu. Durii ammarratti boori sammaa bara baraatti ati sanumaan giddaramtu yaa Waaqayyo siif galaatu. Barakam fiddu kan dabarsitu alfa omeegaadha ati kan jiraattu hiyyeessaaf rakkaataatti kan michoomtu injiru gooftaa koo kan si fakkaatu injiru Yesuus koo kan si qixxaatu. Barakam fiddu kan dabarsitu alfa
Omegaadha as kan jiraattu hiyyeessaaf rakkaataatti kan michoomtu injiru gooftaa koo kan si fakkaatu injiru Yesuus koo kan si qixxaatu.